Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenyaa Oromiyaa News Network irraa oduun isinitti hima oduu waliin an badhaatu Taakkalaati. Lammiileen Itoophiyaa Yaman keessatti humnaan gara waraanaa geeffamaa jiru. Lammiileen Itoophiyaa jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachuuf jecha biyyaa bahan Yaman keessatti dirqiin leenjiif mooraa waraanaa geeffamaa akka jiruun beekameera. Sababa hiyyummaaf lola baqachuun lakkoofsi lammiilee biyya kanaa gara Saudi Arabiyaa, Ooman, Afrikaa Kibbaa fi Ijiptii deemuuf jedhanii kan karaa irratti balaan isaan qunnamu baruma baraan dabalaa fi akaakuun balaa isaanirra gahu jijjiiramaa jira. Kanaan dura kan gabaafamaa ture Keeniyaa, Maalaawii fi Taanzaaniyaa keessatti hidhamanii fi du'anii argamanii kan jedhu ture. Galaana Edenii fi Diimaa irratti bidiruun dhidhimtee namoonni du'an kan jedhu gabaafamaa tureera. Oduu amma gama Yaman irraatii dhagahamu ammoo warri biyyattii seenanii harka Huutii bu'an dirqii loltuu isaanii akka ta'an godhamaa jiru kan jedhudha. Itoophiyaanonni humnaan mooraa leenjii Huutii seenanii leenji'uun loltuu taasifamaa jiru jette Ameerikaan. Ministirii Haajaa Alaa Ameerikaa mootummaan Itoophiyaa seeraan ala nama daddabarsuu irratti tarkaanfii fudhachaa jiru homaa hin jedhu erga jedhee booda kana caallaan akka hojjetamuuf gaafateera. Ministeerichi gabaasa nama seeraan ala daddabarsuu bara kana baase keessatti biyya kana keessatti yakkoota nama seeraan ala daddabarsuu raawwataman hambisuuf tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhate baay'ee xiqqaadha jedheera. Biyya kana keessatti humna namaa qisaasessuu, daa'imman fedhii fooniif humnaan oolfachuuf kana fakkaatan yakki raawwatamaa jiru. Qondaalota immigireeshinii dabalatee qaamonni mootummaa yakka nama seeraan alaa biyya keessaa fi gara biyya alaatti daddabarsuu keessatti hirmaannaan kallattiin taasisaniiru kan jedhe gabaasichi manni murtii yakkamtootaa irratti adabbii salphaa kenna jechuun komateera. Bara 2022 keessa kanarratti mootummaan federaalaa qorannoo 498 akka taasise yaadachiise. Bara kana keessa immoo namoota 730 irratti qorannoo gaggeessuun waan fooyya'inaa agarsiiseera jedha. Namoota seeraan ala daddabarsuu fi humna hojjettootaa qisaasessuu, ijoollee quunnamtii saalaaf saaxiluu keessaa waan harka qabaniif itti aanaa immigireeshinii dabalatee namoota waajjirichaa 60 caalan qorachuuf himachuunsaa waan gaariidha jedhameera. Garuu immoo yakki namoota biyyuma keessattii fi gara alaatti seeraan ala daddabarsuu guddatu hojjetamaa waan jiruuf mootummaan waan isarraa eegamu sirriitti hin baane seeraan ala akka biyyaa bahan kan taasifaman du'aatii fi hidhamuun alatti osoo hin jaallatii Yaman keessatti waraana Huutii waan ta'aa jiraniif mootummaan Itoophiyaa gama diinagdee lammiilee fooyyessuu, malaammaltummaa hambisuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti kutannoof ciminaan itti deemuu akka qabu gabaasicha keessatti eerameera. Bulchiinsi Tigraay baajanni bara lolaa qarshiin biiliyoona 20 akka isaaf kaffalamu paarlaamaa gaafateera. Bulchiinsi yeroo kan Tigraay federaalarraa argachuu kan qabu qarshii biiliyoona 20 osoo hin argatiin waan hafeef amma naaf kennamuu qaba jechuun gaafateera. Maallaqni gaafatame kun kan ji'a 17 baajata paarlaamaarraa argachuu qabu kan turedha jedhameera. Garuu sababa lolli kaaba biyyattii keessatti godhamaa waan tureef osoo hin gadhiifamiin jalaa turullee amma garuu naaf kennamuu qaba jechuun qondaalonni bulchiinsichaa miseensota paarlaamaa fi ministeera maallaqaa wajjin roobii darbe wayita mari'atan kan kaasan keessaa isa tokkodha. Ministiriin maallaqa Itoophiyaa baajata bara 2024 fi 25 naannoleef qabe kan paarlaamaatti torbee darbe dhiyeessee ture keessaa kan Tigraayiif qabame qarshii biiliyoona 13dha. Bakka bu'aan bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Dastaa Beezaabbii naannoon isaanii paarlaamaa fi federeeshinii federaalaa keessaa bakka bu'aa waan hin qabneef waan naannicha ilaallatu irratti yaada kennachuu hin dandeenye akka jedhan The Report har'a baaseera. Daandiin qilleensaa Eerlaand balallii xiyyaarotaa haqaa jira. Daandiin qilleensaa Eerlaand balallii xiyyaarotaa kan buufata xiyyaaraa Dabliin irraa ka'uuf gamasatti balali'u haqaa jira.
Daandiin qilleensa biyyattii Eerlingaas akka beeksisetti sagantaan balallii xiyyaarotaa dhibbootaan lakkaa'aman haquuf jira. Torbee dhufu keessa sagantaa balallii kan xiyyaarotaa 122f qabamee ture haqameera, kan biroonis akka haqamuuf jiru Eerlingaas beeksiseera. Kana hundaaf sababa kan ta'e immoo hojjettoonni daandii qilleensaa Eerlaand daballii miindaa 24 haga isaaniif dabalamutti hojiitti hin seennu waan jedhaniif akka ta'e Daily Mail gabaaseera. Paakistaan keessatti sababa ho'aatiin torbee tokko keessatti namoonni 500 ol du'ani. Paakistaanitti sababii ho'a qilleensaatiin guyyaa 6 keessatti namoonni 500 ol du'uun dhagahameera. Biyyattii keessatti sababa jedhame kanaan guyyaatti reeffi namoota 30 hanga 40 gara iddoo reeffi tursiifamuu Kaarchii jedhamutti geeffamaa jira jedhame. Gidduu kana sababa ho'i qilleensaa garmalee dabaleen namoonni 267 deeggarsa barbaacha gara hospitaala siviil Kaarchii deeman keessaa namoonni 12 du'uun himameera. Namoonni gara hospitaalichaa deeman keessaa dargaggeessa, ga'eeyyii fi maanguddoon jiru. Guyyaa 6 darban keessa namoonni 568 du'aniiru. Isaan keessaa 441 guyyaa qibxata darbee du'an jechuun BBCtu gabaase. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kana fakkaata. Turtii gaarii.